ji'aan qarshiin 400 kaffalamee qulqulleessota 4,000 masjiida qulqulleeffamu. Addunyaa nuti irra jiraannu kanarra ol ka'uuf gadi bu'uun amaluma duniyaati. Hunda gochuu kan danda'u gooftaan keenya Allah subhaanahu wa ta'aalaan waan tokko yoo ol kaase eenyuyyuu gadi buusuu hin danda'u. Saawud Arabiyaa Makkaatti kan argamu mana Rabbii qulqulluu. Guddinaanis ta'e qulqullinaan masjidota hunda kan caalu Masjid Al-Haraam mana Rabbii Makkaatti argamu. Ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam akka dubbatanitti as masjida haramitti salaata tokko salaatuun salaata 100,000 waliin wal qixa jedhanii jiru. Nabi Allah Ibraahimiin kan ijaarame Kaabaan Masjid Al-Haraam yeroo yeroodhaan bareedinni isaa fi guddinni isaa yeroo yeroon dabalaa kan dhufedha. Keessumattuu ji'a Ramadaana keessa addunyaa hundarraa amantoota miliyoonaan lakkaa'amaniin ni daawwatama. Masjidni namoota miliyoonaan lakkaa'amaniin daawwatamu kun yeroo hunda qulqulluu ta'uu qaba. Kanaafuu guyyaa guyyaan yeroo 7 gaaf ammoo yeroo 10 ni miccama. Kunis walumaa gala shittoo qulqullinaaf oolu liitira 500,000 naannoo Kaabaatti yeroo hunda kan gadhiifaman yeroo ta'u naannoon Kaabaa yeroo mara si'a 10 ol ni miccama. Hojiidhaaf gara Saawudii kan deeman hundi hojii kana argachuun abjuu isaaniiti. Sababni isaas masjida kana namoota qulqulleessaniif mindaan ji'aan kaffalamuuf Saawudii keessatti dachaa hedduun waan caaluufi. Haaluma kanaan masjida Makkaatti argamu kanaaf namoota hojii qulqullinaa hojjetaniif ji'aan riyaala 26,442 kan kaffalamuuf yeroo ta'u qarshii Itiyoophiyaatiin 400,000 ol jechuudha. Hojjettoonni qulqullinaa kun hooggantoota olaanoo 400 oliin hoogganamaa. Masjida kana keessaaf alaan bishaaniif saanitaayizarii liitira 5,000 oliin ni qulqulleessu. Erga qulqulleessanii hojii isaanii xumuranii yeroo baahan masjida qulqulleeffame kana hojjettoonni kan biroon ammoo shittoo itti biifu. Masjidni kun shittoodhaaf wantoota biroon qulqulleeffamuun foolii gaarii akka qabaatu gochuun hojii ijoo garee qulqullinaati. Haala kanaan masjidni kun erga qulqulleeffame booda shittoo liitira 600,000 akka irratti firfirfamu ni taasifama. Masjidni foolii urgaa akka qabaatu gochuun ammallee hin xumuramne. Hojiin shittoo firfirsuu kun erga xumurameen booda masjidicha keessatti bakka 60tti uudiin qulqullina olaanaa qabu itti aarfama. Uudii kana aarsuun sa'aatii qulqullina alaas kan gaggeeffamu yeroo ta'u guyyaatti yeroo 10 ol kan godhamudha. Masjida kana qulqulleessuudhaan kan wal qabate kan nama dhibu kan biroon ammoo eegumsa qulqullina afata achi jiruuti. Masjida Makkaa kanatti afatii al tokko afamu 2,000 olidha. Afatoonni kun guyyaatti maashina afatootaa 150 miicuu danda'uun miicama. Torbeen jijjiramu. Kanumaaf ammoo kuusaa masjida kana keessa miicamanii kan ta'an afatootni 20,000 ol qophaa'anii taa'u. Wanta Rabbiin ol qabe homtuu gadi hin qabu. Obboleessa koo hundumaan jaalatamuu yoo barbaadde akka Rabbii si jaallatu godhi. Obboleettii koo jaalala dhugaa bara baraa ni barbaaddaa? Abbaa jaalala dhugaa kan ta'e Rabbiin jaalladhu. Rabbi jireenya keenya nuuf haa bareechu. Qophiin har'aaf qabadhee kana fakkaata. Yeroo ibaadaa gaarii akkasiniif ta'uun hawwa. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.